Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaratu total man oromokan YouTube di maku sordoftan akuna kabdani nagani kiya kelen sorbaresin hago jecha so siratore dira di famatu kosi guya la masadi afrita ke siratore reta na fakata wan siratore di famatu kosi samachi wali tatani tininja cara opse malile dufe ama opse ni sirta tani ka ke sanoni so wonna kuni wan hatam tama wonna tef yukan wonna jarjara wonna hana kabde dufe sanif opsi male opsi nanti kosi sele roji rabizi want tatir tu file sanu sani ko sanifi la ala kulli ala tu cara wana ajaib boy kabde sini dufe wana khana tis hundi ke sanu kamadan abdi gudda gaba wanta nama gaddi sisu garu wana khana gamatu namni ilmi nama karat arga tu jura so inni sama di khana jatan tate cara wana kana ta ko jadde to himbe ko to kofa isin hundi ke sani yu video khana haga do makana lal tanabre sin gafada haga dumat takketane jamartani hanga dumati aga video ko dumatutti akalaltan kabajan sin gafada endina ma famal qatir fte nanitani gafi yoka mufrad yesu dan ditani wannan kabda du fetana gargars sin ra probade tinini sin kero cara gargars ana fi sonten namarakati way tujra namni rakati hone mo cara hadatin namara hadatiya hadatiti hadesiti hada ke namara wannan hun karakata cara nama kana nama to ko sin geram cara gammacun barbadin nisin ilmi nama ta eka gammacun barbadin jira hinjiru gammacuf gammadu fe cara nama rakata gargarte wallahi billahi to sini khade rakata gargarte rakatan suno o rakatan suno wayta kolfitu rakko san ke sabasini o ta kolfitu wanta haga argus gammaci suwan jorotin fakata isingale rakata to ko ati gargarte rakatan sun sababa kiti kolfi nani haga ati ijan argu to cara wanda si gammaci suwan jorotin fakata ana garu akasi namni bayle akasi dedini yada so wannan kana harati na taka video silta mulisa video le lala walma lala garu wan to kurasen taimu harati na taka birri kuma fi ibasha wan dabde fitcha ijole la madabde yirti to kofa wannan hakimi tingetu birri kuma fi ibashan birri Ethiopia wan dabde bichacha amma le arka do kubejira singale yo akanati kademu ati yata fale da bufde mamtati wannan ke sagaltu wanya tuwan doido hinkab o fi hade jolle me gati jolen don abba hinkab ni bakka jarasan yo fi hinna sene lal hagamta kana madagam nu so jolle santane jirani hatte nakana tarakate hagamta agana rakatu mti unkan hatte no itabot argun hagamta kana madagam wanu mantane fo bot senate agame be kawan dun bians yo gargare ni rakko sanke sabat ni mal sen fakata birni kudan di dama so doma afutama shantam hagar bisin tlafsi gadi batani shahin dudani fitta wallahi birri shantama gadi batani shahin dudani him fitta garu tin gargartani na masan rakko isa kol forgatani nan ja cada wanta ga segam basun turu uya ta kurakatu on kinol kanan de gedel uya ta ko rakatu on kinol nama har rakata rabbin uya san rakko isa sabas nama har rakata gargar rabbin uya san rakko isa sabas jala tajibti so namon me video kana sen tan padu video kana wal man halallo odule sen tero son barbado video kana wal lalle wonna jirumo do bara wale hasuna amma afkara video sen de barsa haga nafana tura haga mat video kana jin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadda mana yo tenna takka argamne jirra wani nu argamne rakko qabani rakkinne san qaban san gaafannetini isin birangeesina haga dandeettanin waan dandeettanirra nu qarqara isinin jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami noyu qamna wanuma me maqaa keessanirra nu jalqabaati. ana shekati Amina shekkati ujolle me qabdani jolle torba qaba ijoollee torba rakkinni isin mana keessaa qabdano rakkinni ka nyaannu hin qabnu ka dhugnu hin qabnu nama lama mootu na jalaa dhukkubsattee qarallee mucayyoo na jalaa dhukkubsattee masgiidaan illee na qarqaaraa jedheen
nama biraatiin illee na qarqaaraa jedheeni nama na qarqaaruu didee dhibeen isii amtuyyuu hawaasatti argame achi fide osoo naan jedhan waan achiin fidadhu dhabeen harka amrii rabbii taate yaa utunniin illee amma sanumaaf na jalaa deemti na qarqaaraa isiniin jedha. Taama jirtu keessaa ta dhukkubsattu hin jirti? Hin jirti, nam lama hin jirti. Nam lama dhukkubaani? Suufiyaan Falfiyyaa. Suufiyaanii Falfiyyaadha? Maaltu dhukkubaanii? Sallee garaa kana keessa illee dhukkubaa. Kintaarotti? Alfiyyaa? Alfiyyaa kafaan sadii kana godhee gizee sadii biraa soona taate arfeessituullee hawaasa deemtu bitamuun jedhamu waan deemnuu hin dhabne kun waraqoonni isii lafa jira akka deemsaan jiru ammoo dhiini awaraabamuu jedhan dhiiga sanuu waraabaa fidaanuun jedhan yoo itti nu dhayneetiin hin jennu 1,800 nuun jedhani 1,800 san dhabaaf kun waraqaan isiitiif isiillee mana teetti mana takka waa yaalamtuun dhabde. Namni isin qarqaarsa isinii godhe hin jiraa? Hin jiru. Namatti mattanii namni qarqaarsi? Ollaan nu godhe. Ollaan isinii godhan kara biraan iyyannee isin? Kara biraa Kara gandaa? iyyadhe qabalettillee nullee si qarqaarraa namnillee si haa qarqaaruu jedhanii waraqaa barreessanii naa kennan. Waraqaa saniin ammoo masgiidattillee hin kennan dhabite jedhu masgiidallee kumutee dhabee nama mara dhaabataa dhaqee nama waraqaa sanuu narraa fuudhee warra sheekotaatitti naa kennu dhabee kun mana jira harkaa qaba kun isin mul'isuu hin danda'a jedha. Amma abbaa warraa keessanoo? Amma rabbii taanee gadu ani sana nama gara waggaa 17. Ijoollee 7 yatiima guddistan jechaadha? Ijoollee dhiiraa meeqa qabdan? Ijoollee dhiiraa 4 qaba. Lama mootuyyuu tokko Jaylaaniin jedhama dhawamee sunillee biyyan baatitti jiraachuun hawa jedhe biyyan baatitti taree biyyan baa jira. Kun ammootu achi jira mana waraanaa jira tuwwan lamaan ajjirtu ammootu kun tafiitii waan godhu kuyyuun dhukkubsataa marsee takka waraanachuun danda'u hakimii qabaate. Jarri martuu dalagaan qabdu jechaadha? Qabdu wanna takkaan qabdu. Hin dhukkubaan dalagaa dalaguu hin danda'u? Kun hin dalagachuu hin danda'u kun. Tokko dalagachuu hin danda'u hin dhukkubaan? Tokko dalagachuu hin danda'u hin dhukkubaa tokko ammootu waan ittiin dalagatu hin qabu nama jala deemee ergamee afaan buufatee hin jiraata. Akkasi jiraatan jechaadha? Rakkoo mana keessaa qabdan manni hoo keessanii? Manni kenna ta'ee abbaan kennan ta'ee miti jira gibira hin qabu qaamni ittiin qabu. Haala amma ittiin argaa jiru kana manni illee sanarratti jigaa jira jigaa jira kun jigaa jira sunuun matatti jigaa jira namni qajeelatti hin ijaarree akkuma arginu goonee ijoollee waliin namni gurguuduu nu dhee gimmaas akkuma arginu gurgoonee fi teennaa kun dhoqqee biyyeetti dhiitannee hin dandeenyu fa isin argitan kana amma kun nu daddaaqe ita roobni haylii roobeetiin jedhe hin qaxaxxisa garuu irratti hin jigu rabbinu jaarsa kun akkanumatti keessa jiraannaa. Inshallah gadanda'ameen isin qarqaarraa alfiyyaa jechuun isiidha? Isiidha. Alfiyyaa amma akkam isitti yaa'ee jira? Mana dhukkuba keessatti mana dhukkuba. Amma akkam Hafuurallee na kutaa onnee kana keessa wala malaa keessa jiraadhanii lamuu malaan keessaa waraabatti akkasumas jiraadhi mana dhukkuba. Harma kaanitti na taree mana dhukkuba. harma kaanittis ta'ee jira jechaadha. Harma kunoo kanatti na taree mana dhukkuba. Argitan jirtanii misal hundi keessaniyyuu viidiyoo kana. Kana caalaa waan isinitti himu jira. Haadhatan argaa jirtanii garuu akka isin itti garaa nama nyaatu. Akka isaan itti garaa nama nyaatan. Dhuguma yoo haadha takka irraa dhalattan jechaadha. Isin hundi keessaniyyuu yoo miidhaa haadhaa beetan haadha jechaan maal akka ta'e yoo beetan haa gargaaruun marti kennayyuu rakkataa baay'eetu jira hin beekaa garuu haa gargaaruun haadha tana gargaaree rakkoo keessaa haa golfisiisnu baay'ee rakkatan jiranii baay'eetti saqaayaan jiranii mee haa golfisiisnu gammachuun karaa isaaniitiin deemee hin beeku garuu biyaansi waan takka ta'edhamu manuma kana jechaadha
qorqoruma iyyuu taa'uuf bakka waan biraati miti akkanuma akkana namni qorqoruma taa'uuf waan biraati miti biyaans akkuma jarri Sinigalee waan xiqqoo qammasanii ta'in jechaadha garuu qorra ofirraa orguu danda'an jechaadha. Waan isin kadhadhu tokko kana hundi keeyyiyyuu silkii kee hin qabdan jedhetti ni yaada. Namoonni waan kanaan natti dubbachuu barbaadan silkii kiyya duwwaa 49 1521 72 14 karaa WhatsAppiitiin na dubbisa. Karaa WhatsAppiitiin na dubbisa isin hundi keessan yoo chaala. Namni narratti erguu barbaadanii birii ta'anii viidiyoodhaan isin baasa. Fuudhee achitti waraabama viidiyoon wata biriin kun acha fuudhamee itti kennamu chaala viidiyoo san fuudhee isin gadi dhiisa. Warroonni birii ergitaa asitti illee walitti anamma asitti haga danda'ame walitti guura jira. Akkasumas ijoollee Ingilizillee walitti guuraatiin hin jirti. Bakka haga danda'ame beekee jiru ijoollee himeetiin hin jira. Namni haga jiru walitti guuraatiin hin jira. Hagumna dheeraa birii 10 20 30 waan hin tuffatamtu. Martuu biriin kun asitti nurratti xiqqaatu dandeetti jara biratti garuu birii guddoo ta'uu dandeetti. Wanni tuffatamu takka iyyuu hin jiru. Haga dandeettanis hundi keessan iyyuu yoo no bakka biraan adda kiyya achirratti argu ati asirra guurii fuudhii viidiyoo san arguu barbaadan illee keessa galfadhee namni jettan kara hiyyaran maniigiraamiidhaan naaf ergaatanii. Ani fuudheetiin birii taawwan walitti dabalee hin ergaafi. Walirra qabee jette akka warra waan erguuf jechaadha. So saniif warra rabbiin isinitti laaffisee nama ani azrii argachuu danda'a barbaada namni jedhu. Onkaan kanaa miti ilma namaa gargaaru miti rakkoo isaa baasu miti. Insinan martuu hariisa kan dhaggeettan jirtan jedheetiin yaada. Namtichi tokko sababa saree bishaan dhubaaseef sababa isaanii jannatti seena. Noo haadha tana yoo rakkattuu tana rakkoo keessaa baasani hagam takka aga rabbiin asa yaadnee beetanii waan kana nama rakkate gargaaruun maal akka ta'e. So rabbiin karaa ittiin nama cabsuun beekan isin garee karaa rabbiin ittiin nama baasu waan namarayyuu hin beekan. Namarti kenna yoo harkeenna keessaa seensifannu haa gargaaruuni haa kolfiisuuni biyaansi akka nama haadha takka irraa dhalatetti namni ni'imaa haadhaa hin beene miinaa haadhaa hin beene waan jiru natti hin fakkaatu waan qabdan irraa sadaqadhaa annaa haadha tana haa kolfiisinu sin jira yoo waan isa keessallee isinitti balleessee yookaan waan hin taanillee haa haseeraa dhiifama naa godha yoo immoo kadhaan immoo nama sarfachiisu ta'e jechaadha yookaan nama gadi qabu taate shaari'aani gadi qabamaadha isin galee raamichaadha akka barbaadennaa jechuun dandeettanii garuu haa gargaaru isin jira wallaahi billaahi haga viidiyoo kan argate hinatti dhaga'ame waan sun jechaadha hagana akkasiin jedhee dubbachuu danda'u halkan guutuu riiwwan nagaa bu'uudhe isu waa'ee kanaa yaadu jecha isu waa'ee kanaa yaadu halkan takka riiwwan nagaa bu'uudhe garuu achiin daawwattoota yattee yoo rabbii ramti laafisi jiru jechuu danda'a yookaan nama gargaaru takkollee ta'u lamallee ta'u nama as keessan dhabu so sababa saniitiin karaa WhatsAppiitiin na dubbisaa akkaawuntii guutuu isaanii isinii kannaa namni ammoo akkaawuntii isaaniirra ergaaf anufi hiyyaa ergaaf naan jettan kan akkaawuntii kanarra erguuf hin dandeettanii akkaawuntii kanarratti illee an ofirraa hiyyaa irra buusaaf yoo naan jettan kan akkaawuntii argaartanii akkaawuntii kanarratti buusuuf hin dandeettanii kan isin jira galatoomaa ulfaadhaa waan hordoftaniif akka immoo wanna kana gootan abdii qabaa namoonni wanna kana hin godhaaf qajeeltan taate na dubbisuu barbaadan karaa WhatsAppiitiin sa'aatii barbaadanitti na dubbisuu dandeettanii jechaadha. Sa'aatii barbaadanitti na dubbisuu dandeettanii isinii deebisaa waan mari'achuu barbaadee hojjiraatu wajjin mari'annaa yaada qabdan maraa wajjin naasuu jechaadha. Galatoomaa ulfaadhaa guyyaa gaarii halkan gaarii torbee gaarii isin jedha. Galatoomaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti torbee gaarii. All set. Pull up, I pull up. Records on records, got records on records, I'm riding.